Daa'imni hatamtee guyyoota ja'a barbaadamaa turte argamte jedha dubbiin gama Finfinneetti as qaarite. Haati dhiiraan booddee gaafa gangalaattee kan koonduwaamu jaalalaata jette. Daa'imni hatamtee guyyoota ja'aaf dhokfamte argamte jedha. Yooyyaa kabajamtootaaf hordoftoota YouTube chaanaalii keenya nagaa isiniin jechuu hin daganne. Bitootessa 13/2015 Finfinnee dubbichi akkas ture. Bitootessa 7/2015 magaalaa Finfinneeti. Hatamtee kan fudhatamte daa'imni umurii waggaa 2 Sooliyaanaa Daani'el hordoffii taasifameen sulultaatti argamte jedha. Tibba darbee guddiftuu isheetiin hatamtee kan fudhatamte daa'imni umurii waggaa 2 Sooliyaanaa Daani'el hordoffii tajaajila odeeffannoo fi tiika biyyaalessaa waliin ta'uun taasifameen kutaa magaalaa sulultaatti argamu poolisiin magaalaa Finfinnee ifoomse. Haati dhiiraan booddee gaafa gangalaattee kan koonduwaamu. Daa'imni Sooliyaanaa Daani'el magaalaa Finfinnee naannawaa Saaris Addis Safar jedhamuun beekamu kaamiisa darbe Bitootessa 7/2015 guddiftuu yookaan hojjettuu mana Beezaa Baqqalaa jedhamtuun hatamtee milifkamuun kan yaadatamudha. Poolisiin magaalaa Finfinnee iyyannoo maatii daa'imaati irratti dhiyaate hordofee tajaajila odeeffannoo fi tiika biyyaalessaa waliin qindoomuun magaalaa fi naannawaa garaa garaatti imaluun odeeffannoo walitti qabuun hordoffii cimaa taasisuusaa ifoomsee jira. Haaluma kanaan Beezaan Baqqalaa kutaa magaalaa Sulultaa aanaa Wasarbii mana jireenya nama dhuunfaa keessatti bakka daa'ima Sooliyaanaa Daani'eliin dhoksitee jirtu to'annoo jala oolfamuu ishee beeksisee jira. Kan koonduwaamu jaalalaata jette. Shakkamtuun kunis qarshii 40,000 siif kaffalama jedhamtee namootaan sossobamuudhaan daa'ima kana hattee miliquu ishee dubbattee jirti. Yakkicha irratti namoonni hirmaatan shakkamoota biroo to'annaa jala oolchuuf qorannoon itti fufuusaa poolisiin magaalaa Finfinnee ifoomsee jira. Hubadhaa kabajamtootaaf hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Yeroo garagaraatti daa'imman bakka adda addaatti hatamanii kan lubbuun isaanis darbe akkasumas kan maatiin daa'imman illee hiraaraa jiran ta'uusaa eenyumtuu hin dagatu. Kanaafuu namoonni hojjettuu manaa yookaan guddiftuu daa'immanii manaa qabdan eenyummaa ishee bareechitanii beekuu fi ragaa qabatamaa qabaachuu qabdu isiniin jenna. Asumaan fuula YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuus hin dagatinaa. Odeeffannoo birootiif lafa nagaa oolaa. Haati dhiiraan booddee gaafa gangalaattee kan koonduwaamu jaalalaata jette.